Andaala makkaa qananii ajjeesee suurrii hambiraa gadi ba'ee jira jechaadha. Waaqayyoo gumaa micayyoo kana haa baasu. Takka akka har'aatti illee gaddeellee beeku, takka akka har'aatti illee sammuun kona jeeqamee illee beeku. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kootii, isin akkam jirtu? Maal jirraa miti jirra jenna. Guyyaa guyyaadhuma waan addisii, waan haaraa, waan sammuu nama jeequ, waan kana jettee murteessuu hin dandeenye, waan dubbattee illee baafachuu hin dandeenye, waan furmaata fide jettee illee hin beekne argaa jirra jechaadha. Waan hin taajilee jennee illee yaadne hin beekne ta'aa jira jechaadha. Miidiyaa kana irratti guyyaa guyyaadhaan wanta yaadne fi wanta nasaabnetu guyyaa guyyaadhaan torbee lama lamaan gadi suurri qananii akkuma as gubbaarratti argitan kana ji'aan dura suura isaa ija gubatee jiru kana isatu akkasitti dabadabaa ture jedhanii dubbachaa turan jechaadha. Ammas immoo suuraan biraa gadi ba'ee jira jechaadha. Akka odeeffannoon dhufaa jirutti abbaan manaa ishee kun machaa'ee dhufee akka qaxaqqaxee dubbataa jiru jechaadha. Warroonni kaleessaa micayyoo kanaa rakkachuu ishii mana keessatti dhiphachuu ishii rakkina micayyoo kanaa beekan kaleessa osoo lubbuudhaan ishiin jirtu osoo rakkina ishii san keessa gabbaatanii uummata ishiitiif micayyoon kun beekamtii qabdi. Uummata ishiitiif illee aarsaa baay'ee kaffaltee jirti jechaadha yeroo lubbuudhaan jirtu. Akkuma hundumti keenya iyyuu beenu jechaadha. Dhugaa waaqa waanan dubbadhuu fi waanan jedhu isaatu na harkaa bade jechaadha. Suura kana argee hedduu tokko hin gadde rabbi, hedduu tokko humna kootii ol ta'e jechaadha. Waanan jedhullee na harkaa bade. Dubartiin tokko jechaadha mana keessatti aga barbaade yoo rakkattee namni rakkina ishee argu san hin jiru jechaadha. Hundumti keenya iyyuu hin beenna. Egaa warroonni har'a suura hin taane gadi baasaa jirtan jechaadha. Kaleessa osoo isheedhaan lubbuudhaan jirtu aizoos si bukkee jirra odoo jettanii hiraattanii baay'ee gaarii ture jechaadha dhugaa dubbachuuf. Har'a garuu micayyoo kana lubbuu ishee illee dhabnee jirra. Maatii ishee reeffi ishee illee boqochaa hin jiru jechaadha. Reeffi micayyoo kanaallee boqochaa hin jiru. Kaleessa yeroo rakkina ishee suura kana har'a gadi ba'ee jira jechaadha. Baay'ee tokkoon gadde. Namni gaafa dhiqatee uffatee gadi ba'u jechaadha. Waanuma nagaa qabnu, waanuma gammadaa wayii fakkaata. Mana keessa garuu kan jiru rakkinoota gurguddaadha jechaadha dhugaa dubbachuuf. Egaa waaqayyo inni dhuguma waan hundumaa gumaa kee haa baasu, dhiiga kee haa baasu, haqa kee rabbi guddaan haa baasu. Ani wanta hin jedhu na harkaa bade dhugaa waaqayyo jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan waan addaatu gadi ba'aa deema jechaadha. Waan bakka sammuu isin jeequ. Mee maal jettu? Maal dubbistu? Mee isin akka keessanitti akka suurri gadi ba'ee jirutti egaa inni dhugaa achi galee irru kutaa hin dabaddabaa jedhanii jiru. Egaa amma dubbiin akka dura ilaalamiti dura fi ammi garaagaraa suurri baay'een gadi ba'aa jira jechaadha. Waan baay'ee si shakkisiisa dhugaa waaqayyo. Akkasii sin godha jettee yaada. Gaafa immoo wantoota garaagaraa kana argitu eeyyeen akkasiin godha hin jetta. Ani uumaa murteessuu hin dandeenye. Suura kana argitanii namni akka kootii waa murteessuu dadhabdan jirtu waa jechuun dadhabe. Natti ulfaate. Bara akkamii akka keessa jirru hin beeku dhugaa waaqayyo. Please dhugaa dubbachuuf warroonni dhuguma dhugaa ishee barbaadan warroonni dhiigi micayyoo kanaa sin qoraa jiru. Aki micayyoo kana yoom dhugaan baa jettanii sin quuqaa jiru. Kaleessa maaf hin gargaarre yoo dhuguma dhugaa micayyoo kanaa baasuudhaaf kutan ta'e waan beektanoo jiraate si dhaqaate poolisitti harka kennaa waan jiru himaa. Nutis garaa keenya kutanna. Garuu kana yoon taane ta'e ammallee dhugaa micayyoo kanaa awwaalaa jirtu. Dhugaa micayyoon kunaa bahan jiru ammallee. Ammallee tokko mucaarratti illee dhiibbaa fidaa jiru. Suurri garaagaraa gadi bahaa jira. Haqa micayyoo barbaadaa jiru ta'uu anaaf naaf hin galle. Sin maal hubattu mee suura kanarra? Ani waan hin jedhu iyyuu na harkaa badee dhugaa dubbachuuf.
mucayyoo kana akka jedhanitti manatti waan rakkachaa turteef dabaa ture dhugiiti waa fayyadamee galuuf yeroo san mucayyoon kun rakkina keessa turte. Namni gaafa icciiti isaa beeku oo gargaartanoo biliis mana keessatti hiriyaa qabdanoo jiraatte wal gargaara amma jirtanitti rakkina keessa walitti madhaa. Haadha tokko jala sagal yoon taane ta'e dubartiin gaafa hiriyaa qabdan tokkotti waan tokko gaafa himtan dubartii suffumaata isin ilaaluu dandeenya namatti namni amma suura kana gabbaase hiriyaa isheetii jedhan hiriyaa ishee sun kaleessamaa gargaaruu didde bakka siif hin ta'u jireenya dhuunfaa keetii jiraadhumaa jechuu ni diddan.